Nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii kabajamtoota maatii jaalalaa akkam nagaa jirtu akkam nagaadha miti isin bakka jiraattan kunoo guyyaa kana sa'aatii kana geenyeerra. Sobdaa isoorsa foonaa koo wanteerta. Jaartii tanan kitittiliitti geechaa jira. Har'a gaadhuma isaati na fakkaata kitittiliini. Kanaafuu kitittilii kana guyyaa beellamaa ishiiti. Marqaa nyaachuudha akkaataa warri gammaddan baay'ee. Ammallee nu gammada. Kanaafuu kun itti geechan jira duuba koreen oofaa jira. Kanaaf kun amma xeenaa xaabiyaatti geechin kitittilii ilaalchisa immoo. Kanaaf gammada jabaadhaa isiniin jedha. Jaartiin na fuuldura deemti xilaa qabatte akkasitti hin xullubdi sirma keessa dabartee. Baajaajii kanaan deemna. Baajaajii illee qama Addis Ababaan taataan qabu isiniin jedha. Hordofaa. Rakkoon hin jiru. Waan achi ga'ammas. Inni agarsiisna waan irra geenye. Lafoon baajaajii seenne sokkaa jirra. Kawaa jirru bakka. Yaasanii jedha. Mati ka jaartukkaanii. Kaateerti jaartukkaanii. Itti gara kalibeera tokko fuula keessi yaalaan. Kanaaf jaartukkaa kun itti geechan jira xeenaa dhaabee hattaanas garaa nama boqoksaa iraas geenyan maal akka ta'e hin beeku. Xeenaa dhaabee balbala seennee jirra. Egaa haree yookiin ji'a takkatti isin hafan hin jedhu har'a. Kanaaf jaartii kun naa daawwadhaa isiniin jedha. Jaartiin garaan eegaa jirti sirmaa jaartiin har'a. Kanaaf ol fuudha maaltu raree halkan edee akka itti bulletti bullee amma immoo maal godha cannaquu barbaadde ijoolleen akkanaan hin cannaqamu. Kanaafuu kana fakkaataa amma kutaa kaardii deemaa jirra. Nu hordofaa viidiyoon itti fufaa. Kun soorsaa ilaalaa waan fakkaatu maaksiidhaati. Haa ta'u maal gochaa dhuftee kan olaalamu. Kaameraa maan cibsine atinnaa jammarte. Maan cibsine hin jedhe. Dayyuu hin cibne. Asii amma maal eegganna reekaadii eegganna gaa. Fakkii kun jaartiin kaarri ishii baafatteeti. Kutaa 103 dhaqeedhanii. Kutaa 102 deebiste tokkorraa qannaste na jala. Akkasittiin kun hataa jettee kun jaartiin. Kanaaf jaartukkaan kun jaartiin kun akkatti fakkaattee fataa itti jirti. Biraankii goyaa godhanii dugda nagarsiisa. Fataa si goota biraankii si haa godhanii itti duraanuu beekuun oltu. Kanaaf dandeenyee baana haree garaachuun itti guddateera. Deebi sobdeetu si bira darbuufi. Ilafa. Bakka beenoodha ol bahi. Gaaratti ol deebisuu ta'e si gaffaa'u duubarra. Kana jaartii ol baasan jira.
Gaaratti ol baasan jira naa dhiiba. Jaallattee dhuftaare. Akkas fakkaatti jaarti kun. Addi kan isa qaban. Jaartiin kun ol baatee. Kanaaf ol ba'aa jirti kun akka itti dhiibni ol baasaa irraa. Dokter Ramaj kan jiru jechuudha. Nama gaafirama akkasitti kunuma taa'aa jirra. Kaardii nuun dhufne ammaa bakkee kutaa kaardii fuuldura taa'aa jirra kuma kajeeltu fakkaanne. Dambiidhuma nama qursii haadha ofii kajeelanitti kajeelaa jirra. Kaardiin nuun dhufne asumaan immoo waan dingataa tokko nu mudate sitti takka qoricha dhuddee dhufte makiinaa keechaan bu'u gigir u'uu yaabachu of ajjeesuun barbaade. Nama of ajjeesuu barbaade silas maaltu anneedhaafiti nurraa deem bakka hin dandeenyu makiinaan gara biraa fuudhanii deemanii adagaa mudannoo amma nama mudatee isinitti immoo barbaanne sumaani Itoophiyaa keessatti lubbuun rakas ta'e namni rakaseera Itoophiyaa keessatti of ajjeesa namni marzii dhugee isiniin jenna kanaaf lubbuun namaa waanuma salphaa taate akkaataa kanatti kaakunnaan ulfaa isa akkatti taa'eera garaa dhiibee namni kanaaf inni qoricha dhugee garaa dhiibbatee taa'u waan baay'ee jira. Kanaaf maal jettu kana kun garaa dhiibee ta'a kun qoricha dhugee immoo fana ajjeesaa jedha. Kana jalaa sinaa baraaru waan kanaaf yookiin dhirsatu gubee nuuratu gubee shabootu gubee waan baay'ee jira. Kana jala sinaa baraaru. Kanaaf kiyya kun jaartukkaan akkatti garaa dhiibee taa'u argitanii borcii baase. Kanaaf gaa kun kanaan isin haa ga'u isinillee gaa gammada. Kanaan isin haa ga'u nama borcii baasee garaa furdatee ala godhatu isin haa godhu isiniin jenna. Dhumaatti nu wajjin tura ijaan dhugaana tura ijaan immoo nu barbaada isin tura yoo dhuganne ijaan nu daawwadha qalbii nu kenna ganaa itti fufa nuffina isiniin jenna. Borciin natti darba irraa fagaadhe meetira meeqarraa dheechan jira. Borcii ishii natti darbaa lagaree sodaadheen irraa fagaadhe. Wambarii meeqan nu gidduu jira seetama wambarii sadeetu nu gidduu jira. Kaardi namummaa nuun dhufne eeggataa jirra. Shirri bicha tolii gadi deemamaa jira. Inteedha se'an ta'e nima shirri sasgeecha kun gubbaa sana ol ba'u gadi bu'u. Doktoroon namni garaachee jiru nama shantu jira. Itoophiyaa keessatti namni rakasaa eenyallee dubartii taanaan dabneen nu karaa biyya alaatti arganna malee isin teechifnu. Kanaaf daftee garaachiftee biyya alaatti adeemtu malee. Kanaaf kan ta'e jiras hawusaa namni jira. Kanaaf rakkoon hin jiru. Isinillee eenyallee guyyaan ganaadha. Tarii gawaanaa waan isaan har'a nuun jedhan yookiin ji'a tokko nu hafata. Wayyoo gurra koo duuba kanaan gurri narra citee tole. Sukkaara hin binne, dhadhaa hin binne, maal hin binne. Qorom jette jaartiin boolla buutee kan hin beekamu hin sodaachise. Waddate nuuroo waddate. Maal akka goonu hin beeknu. Egaa doolaara takka takka nutti argaatti binnee boodallee hojii hin deeche mucoon hojjettee isin argitu. Deechee
mucoon isin argitu isiniin jenna. Kanaaf viidiyoon isinitti dheerata bakka hingaa. Ayyaanuu ta'a kan itti aanu immoo isin daawwachiisuu hin danda'amu. Dasarratti ayyaanuu ta'aadha. Chaawu jedhi. Kaardiin dhufaa jira rakkoon qabu. Kunoo jaartiin baate ammasii inni baatte kaardi ijoollee maata argattee badhaasa argatteerti kunoo badhaasa baatattee fiigaa jirti jiru as keessa fiigdarra ammoo hin beekan no nagahuma si haa godhu Dabalee maali otoo hin qabnes fayyadamu. dhugaa maali Kiiloon laalanii dabalee xiqqamtee viidiyoo waraabee nama teessee hafte maa teessee hafte qoy. amma deeminirraa waraabamaa takko maal dabalta filaa irra nyaatte dabaltaati. Kanaaf kun akkana fakkaatti bareedduudha. Maal qannasuu halkanii guyyaa boqonnaan hin jiru. Yoo boqonnaan jiraate namni kan kanaafuu lafa dhooftee olte suu ta'e. Kanaaf akkana fakkaatti kana laaboraatoorii deemaa jirra. Immoo kana laalamna. Achitti wal argina.